gara Dubai dhufuu barbaadanu qoccoo goodarree waan nama jajjabeessu nyaaddaa ji'a tokko hojii humnaati kan hojjetamu. Mubeen ijoollee dubartootaatiif dhaamsa dabarsee jira. Baan manaa galatee burqaa seefuura dhiyaatee jira. የኔን ጩኸት ነው አንዳንድ እየጮች ያለችው ብዬ ነው ማሰብ። አሁን መናገር ስላለብኝ ነው የምናገረው። መስታወቱን ሰብሮ የጥርስ የወለቀው በዛ ሰዓት ነው ሚደመ ጀቴ ዱበቴ አነቱ ሚደመ ጅራ ጅራ ኪና ቢተደንሲ ፉዳ አባነቴ ሩሞ እት ቆጳይ አለቀ ኢሪን ማሂኔ ሩማራ ማኔ ነምኒ ፉዳሩ ተኮንጅሩ ዘዲሳቲ ዱርቢ ፉዱ ጀልቀብዴተ ነፉዳ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمار كفوني وردفتو تافكا بجمتو أورو شو أكم نافجرتو جرون جرين يافي أنا كمين سنين جدا هرس فيديو كبراتين سنين دي بيتن جرا أكم بيكم فيديو ببار سو بشاني سو تيم فتازانا جن كان سمونا كان سوشال ميديا رأيشي فچاري مارن والتكا بدي سنين دفيتن جرا وانتي سن رأيكم بوفتاني وري سبسكرايبين غوني چانالي كان كومشان تمسينو في سبسكرايب وچوران ان سبسكرايبي اسن غافة چودة دبير أورمو اسن غافة چودة دبيران منامي كيسا يو أكس جلون نبوسيني غيري نمانتي منابي مالي subscribe ira bakka waan quba tokkoon itti bu'aa moyyii tasana haasofsiiftu isinin karadhu warri onni gaarii qabdan channel kana haarawaa yoo taatan subscribe gochuun dagatina waa'ee subscribe ergan kaasee gaa viidiyoo kaleessaa irratti super thanks giftiin jechaadha super thanks giftii kennuu hin danda'ama baay'ee giftii namni tokko naa kennee jira $2 jechaadha fakkeenyaaf yoo viidiyoon kun isinitti tole jechaadha kuno YouTube asirra jira super thanks akkuma argitan asirra jira giftii haga dandeessan akkasin kennitan mijeessee jira isa wal qabatee kaleessa viidiyoo kaleessa irratti giftiin tokko naaf kenname onnee koo laayiduu tokko gammadee jechuun giftiin sun danatee osoo hin taane hedduu tokko gammade akkas naa gochuudhumaaf iyyuu giftii naa kennuudhuma galatoomaa jedhee namni sun jechaadha giftii naa kennee jechaadha warri beektan asirratti support nu godhuu dandeessu hedduu tokko si galateeffachuun barbaada maqaan illee kunoo akkuma argitan maqaan illee qabu asirratti waatis laaf jedha maqaan isaa jechaadha kanaaf akkasitti super thanks naa kennee jira hedduu tokko galateeffachuun barbaada warri immoo asirratti support nu gochuu barbaadan warri kana beektan jechaadha kun asirratti super thanks dhaan nu gammachiisuu dandeessu baay'ee yeroo 50 seenne immoo giftii garaagaraa nuuf ergitu ijoolleen qaaliinaaf galanis jiru keekii waan argigaa dhiisaagaa akkas goona keekii siin bita warri jettan sponsoran barbaada ammaan isinii galee keekii isa guddaadha ammoo isinii galee akkasi xiqqoo asaa isinitti dheeresseeraa dhiifama viidiyoo kana ammoo hundi keessanu laayik gochuun dagatina laayikiidhaan itti jabaadhaa rakkoon qabuti viidiyoon ilaalama abshir anis isiniif hin deddeebi'a gara viidiyoo har'aatti yeroo seennu mee kolfaan jalqabaa daqiiquma lamaan tokko qofa otoo walirraan kutin daawwattoonni daqiiqaa keessan qabadhaa daqiiqaa lama yookiin sa'aatii 3 miti daqiiqaa 3 qofa akka inni kolfu ayyamnaaf otoo walirraan kunne otoo natti naasofne otoo waan tokko hin jenne akkasinis mana keessa abbo gurma sun naa qabe Tunggu begamada. Abbo saatiin hin geenye deemu.
Oh my God. Kun maal kun? Lammeessoon namumcuuf kaameraan eegii hin qabatin effektiin isaa maan ka jedhu amma fakkeenya laal danfa. Danfa. That means you intake oxygen keessa seenee dhiiga oowwe fitee danfii sirra. Akka malee danfina. Gaaf kolf? Yogguu kolf. But Europe. Namni akka kooti wajjin garaa dhukkubsatamee natti himaa gowwaan kolfee nama kolfitiita iseedhan durisa jedhamu sana jechaadha soban si'an ture isin galee namni akka koo amma xumuraatti garaa wajjin dhukkubfattan atuun barbaadin dhan garaa keessaa kolfisini garaan na dhukkube isin galee kolfitanii haftanii bakana haftanii isin galee Makiinaa bitadheen si fuudha abbaan natti heerumuu itti qophaa'e allaqe. Dhiirri namaa hin heerumaa ramanii namni fuudhaaru tokko hin jiru. Wal beekne hiriyoottan koo hundi keessan. Isin mitii kan birrii sargii kaffalataaru. Simitii kan warqii bitataaru nan sobee. Simitii kan uffatamiin zee birrii kaffalaaru nan sobee. Nu dur yeroo heerumne yeroo mushaffanaanaan heerumu. Wallahi dhuguma warabbal kaaba nan sobee ijoollee durbaa biyya robaa haqqii dubbadhaa. Isin warrammaa ofii keessanii birrii hoteelaa kaffaltu. Mana baasa ani immoo barbaadudha abbaa manaa koo gara filafiitii sin jaalladha iyyeessas ta'e mataan kee akka iyyeessan taane sooressa isa keessa baa rabbiin ittiin qabina na sooressan barbaadu garuu nama sammuunsaa sooressaan barbaada elaa dhaga'e abbaa manaa koo gara filafiitii na fuuta hoteelatti beelloodhaan wal fuuna garuu birrii sanaan hin kaffalu sana booda garuu waan ati barbaadden sii ta'a na fuuta anatu birrii miinzee kaffala anatu birrii beelloo kaffala anatu sana mi biddeena nyaate kaffala minnoo na neerume moo sin fuune moo na fuute reet uzuraa lubbuu kee fuudhu biyyi wallahi faashinii biyya rabaati guys kun faashinii power money yes wallahi ijoolleen dhiiraa zabana kanaa neerumaa irti garri caalu warabbal kaaba mee ijoollee shamarranii biyya rabaa kakadhaa hin fuudhamaa irra moo ineerumaa irra natti birriin kaayyuu gara caalu wallahi ofii gargaarti shamarran tokko maqaa namaan dha'u malee birruma nikaa wallahi inni immoo ta'u haram wallahi ana waan barbaadden suwaakiidhaan nikaana hidhadhu sana booda garuu waan ati barbaadden sii ta'a gini wallahi sumuunii sin gargaaru gaafate na fuutu bana garaachiin laa tokko heerumnee jala baane irraa salanaan jarjarru jechuudha. Yeroo widdii heerumne nu yeroo isin wallahi laazima amma kunoo birrii 50 ni kaayedamtan 30 ni kaayedamtan nu zabana xaaliyaanii jechuudha alhamdulillah Itoophiyaa 60 ni kaayedamiyan alhamdulillah wallahi yeroo sana jechuudha yeroo namni birrii saa tokko ka jabbii tokko ni kaayedamu nu yeroo sana 60 ni kaayedamne alhamdulillah kaza aloonim samaayi toldhaane jechuudha antaane ka bakka aloonim amma kunoo akka durbaatti fata zana maaltu nutti bade wallahi bakka yoo siniin taane guys abbaa manaa keessanii wajjiniin taayina yoo warri keessanii isin wajjiniin taane wallahi gadhiisi kanatitti maaltu tokko wajjin taayis rakkisa biifti wallahi maaltu si cannaqe mee maalumati sin cannaqe deebinaa deebisaa warri dhiira mee qasurreen udduutti buukaa ijoollee dhiiraa wallahi na azansiistanii bar warra guggubdee sin fixxu fuutanii jechuudha uzuuna warra isin akka ibiddaatti sin balashitu ibidda qaqaa jajjame gagaa akka kanatti taatanii surreen isinitti buukaa warran taane hiikaa fuudhaa kan biraa abbaa manaa keessin taane obboleessa koo dhiirri hundi tokko miti hiik heerumii kan biraatti widdi gubaan keenya caalulee ni tittinana. By the way, jarra akkasii jechaadha. Dubbachuu barbaadetanii miti jechaadha. Ofii keessanii jiruun taanitti galtanii namni akka jiruu keessanitti galu barbaaddu jechaadha. Hiikaa waliikaa wayi akka keetii nama kabalanii kana. Haadhi mogoleesii dabsanii. Mogoleen eessarra garuu. Atu dabsanii jedhaan asii akkasii. Maaliifi nama bakkeetti waan arge bare isinii galee jarra akkasii. Jara bakkeetti waan arge bareeyyii maal nu godha. Tidaar manii saraallenaalu warra jedhu isinii galee. Maaliif durbi fuudhuu jalqabdeettedhan isa dhiisaati durbi fuudhuu jalqabdeette na fuudhaa amma yoomitti
Maratu. Alana maratu TikTok kira gue tebo. Aku mana yang geda galisi burqarat video hedu to ko jenne namichi won qabame deemera akkasitti ona fakkeesse waan baay'ee dubbatame ture isa wal qabate immoo halkan eda seefuratti dhiyaate akka dubbatetti jechaadha namni nama namu baay'ee namni nama namu seefuratti dhiyaate akka dubbatetti akka waan miidhamni siin dubbataa jirtu jedhe anatu miidhamaa jira jechuudhaan seefuratti ibsee jira mee dhaggeeffadhaa የኔን ጩኸት ነው አንዳንድ እየጮች ያለችው ይሄ ነው ማሰብ አሁን መናገር ስላለብኝ የምናገረው ባልናገር ደስ ይለኝ ነበር ይሄና ላብራሪያት ይኖርኳት እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ያረጋች የሚለው ነገር ባይነሳ ደስተኛ ነበርኩ አሁን ግን አስገድደኝ የኔን ጩኸት ነው እየጮች ያለችው እኔ በአደባባይ ፍርድ ቤት በር ላይ ድደፋ የነበረው ወደ 6-7 ጥይት ተቆሰብኝ በዚሁ የፍርድ ቤት ሂደት ላይ ክርክር ላይ ያለ ከታችኛው ፍርድ ቤት ተሸንፎ በይግባኝ እዛ ሄዶ እዛ እየተከራከረን ነው ሳምበዲ መቶ ታርጋ በሌለው መኪና አፍኖ ሊወስደኝ ሲል እግዚአብሔር ስላገዘኝ ነው ያመለጥኩት አምልጬን በመኪና አባረውኝ እነዚህ ሰዎች ህጋዊ ሰዎች ከሆኑ ፍርድ ቤት በር ላይ በአግባቡ ሊይዙኝ ይችላሉ መሳሪያ አውጥቶ መኪናው መደብደብ ብዙ ነገር ድንጋይ ከማዶ ከሸዋ ሱፐርማርኬት ተሻግሮ ኮብልስቶን ይዞ መጥቶ ነው የጎን ነው መኪናዬን መስታወቱን ሰብሮ የጥርስ የወለቀው እዛ ሰዓት እንደዚህ ያ ድንጋይ መጥቶ ሄዶ ነው ያረክፈው ዘይድ የፊት ጥርስ የምታየው ማለት ነው በዛን ሰዓት ያለኝ አማራጭ መሸሽ ማምለጥ ነው መኪናው እንደሚል ተነስቶ ነው እስከ ፊጋ ድረስ ነው ያባረሩ ጥይት ተኮሰ ለግደለው ተብሎ እዚህ ለማጅራት ነበር የተኮሰው መኪናው ማየት ይችላል ከዚህ በፊት ፌስቡክም ተዘዋውሯል እንደው ሚዲያ ላይ መጥቼ አይመጥንም ማለት አብሬ ኖርኮ ሰው ወይም ደግሞ ማንጫጫ ስላልፈለኩ ይሄ ጡዘቱን ነገር ስላልፈለኩ ዋት አርግ ቁጭ ያልኩት ለሚወክፍ ፖሊስ ለሚመምሪያ ያቋል አመልክቼ ዛመቱ አካባቢ ተጣርቶ ምን ተብሎ ማንነታቸው ለታውቆ ኤግዚቢት ተይዞ ነው መሃል ላይ ስረስ የቆምኩት ነኝ እሺ ፈርዘር መሄድ ስለሌለብኝ አኩማ ሰረት ደገሰን ሄዶ ተኮ ሚደመን ጀራ ጀዳራ ከነማለስ ኢልካንኪ ያሰራ ጫበዩ ሰበቢ ሲቲን ነገፈዳ መስታወቱን ሰብሮ የጥርስ የወለቀው እዛ ሰዓት እንደዚህ ያ ድንጋይ መጥቶ ሄዶ ነው ያረክፈው ዘይድ የፊት ጥርስ የምታየው ማለት ነው በዛን ሰዓት ያለኝ አማራጭ መሸሽ ማምለጥ ነው መኪናው እንደሚል ተነስቶ ነው እስከ ፊጋ ድረስ ነው ያባረሩ ጥይት ተኮሰ ለግደለው ተብሎ እዚህ ለማጅራት ነበር የተኮሰው መኪናው ማየት ይችላል ከዚህ በፊት ፌስቡክም ተዘዋውሯል እንደው ሚዲያ ላይ መጥቼ አይመጥንም ማለት አብሬ ኖርኮ ሰው ወይም ደግሞ ማንጫጫ ስላልፈለኩ ይሄ ጡዘቱን ነገር ስላልፈለኩ ዋት አርግ ቁጭ ያልኩት ለሚወክፍ ፖሊስ ለሚመምሪያ ያቋል አመልክቼ ዛመቱ አካባቢ ተጣርቶ ምን ተብሎ ማንነታቸው ለታውቆ ኤግዚቢት ተይዞ ነው መሃል ላይ ስረስ የቆምኩት ነኝ እሺ ፈርዘር መሄድ ስለሌለብኝ 5 መኪና ተብሏል 5 መኪና አጠቃላይ በትዳር ዘመናችሁ በጋር ያፈራችሁት 5 መኪና ነው ሊባል ይችላል ወይንስ በሂደት አንድ ላይ ተገዛ መኪና ነው ትንሽ ፈገግ ያደርጋል ምክንያቱም እኛ አንድ ስፖርተኞች ነን ሊኖር ይችላል 5 በአንድ ግቢ ውስጥ እኛ መኪና ሻጮች አይደለም ቢዝነሳችን እሱ አይደለም ከሱ ጋር የተነካካ ስራ ማልሰራንም መኪና ገዝቶ ሸጡ ምናምን ወደ ትርፍ የሚል ነገር የለውም እንደማንኛውም ሰው ሲጀምር አንድ መኪና ነበር እንደው ያን መኪና ስንጠቀምበት እንቆየና ሌላ የተሻለ መኪና ሲመጣረም እሱ ይሸጠን ጨምሮ ሌላ መኪና እንይዛለን ግፋቢል ግቢያችን ውስጥ የሚቆመው 2 መኪና ነው እሺ አንድ ሳምንት ይዛት ሎኬሽን ከተማ ውስጥ የሚሆን አንድ ደግሞ በየትሪሊንጉ ጋር ቁልቁለቱ ዳገት ኮርኮንች ምን ይልባት አንድ ከፍ ያለ ፒካፕ ሊሆን ይችላል ዶልፊን ሊሆን ይችላል ትንሽ ባለን አቅም ሳለ ያለ ነገር ከፍ ያለ እንገዛለን አንዱን ይዟል አንዱን እሷ ትይዛለች እሺ እነዚህ 5 የተባሉ መኪናዎች በዝርዝር መጥቀስ ይቻላል እስከነ ምክንያታቸው ያንተን የሆነ አካል በዚህ ደረጃ ማሰብ ውርደትም ዝቅጠትም ነው እንኳን እንደዚህ ሊሆን ማለት ነው ሪቨርስ ነው የኔን ኩማ ሰረት ደገሰን ሄዱ ተኮ አምባ ሄዱበት ጀራኒስ ዋኒት ደጋሜ ይቻላ namni social media kana raba hedubateef abba tokko timurteessu እንደንደኞ ይቻላ namni erga namata inamanamu cimaadha isirrattis badin jiraachuu danda'a isarrattis badin jiraachuu danda'a hammas jarri bahanii akkas dubbatanii fi waa tokko murteessuu dandeenyu rakkina cimaadha kun rakkina cimaadha egaa akkuma argitan jechaadha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kam fayyada jirtu bagana gaatatani warreeni gara Dubai dhufu barbaadanu tokko farratti qoccoo goodarree waan nama jajjabeessu nyaaddaa ji'a tokko jedhi hojii humnaati kan hojjetamu sabni tokko kan hin jirre jechuudha inni dhuftee biiroo keessa ati teessu hin jiru wallaahi qulqulleessuu mana qulqulleessuu wani jedhamu hin jiru
hojii humnaati jabaachuu hojiin jabaadha itti jabaachuudha kun sii ta'a yoom moo dhufuu barbaadde biizaa ziyaaraatiin dhufin biizaa ziyaaraatiin 300 kafaltee dhufte amma joonjooftu as keessa barri 450 kaffaladhuuti kottuu firii biizaadhaan hojjetadhu akka namaatti isa gadi ba'ee waslaataan biiroon qabne hundi gadi ba'ee akkanasii goonee akkasii gaanee kana taane sooba dhugaan jirtu kana yoo sii ta'e. Egaa akkuma asirratti dhageessan dhaamsa bareedaa wayii isiniif sirrii jedhe garrii jedhee achi dhaqantu beeku yeroo baay'ee utuun akkas ta'uu dhiisee gaafa manaa bahee biyya ormaa dhaqee gaabbee waan baay'ee jedhamaa jira jechaadha. Ijoolleen beektan beektu jedhe yaada. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsa isin gammachiisee jedhe yaada. Yaada keessan komentii irratti naaf barreessuun dagatinaa warri subscribe hin goone immoo subscribe gochuu keessan ilaalaatii viidiyoo kana illee yoo like hin goone like godhaatii haga viidiyoo kabiraatii wal deebinutti Oroos Show. Bye.